Unda duraan dursee nagaa waaqayyoo lafa jiraattanii fi bakka jiraattan hundumatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo biyya keessa jirtan, biyya alaarrattis kan argamtan, kallattii hundarra teessanii hirmaattota YouTube chaanaalii Obse Kiyyaa jala kan jirtan, akkasumas toora feesbuukiin kan isin naqqabu hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti. Waaqayyoodhaaf haa galatu. Nagaa guutuu nagaarraa afaan qaba. Nagaa guutuu nagaarraa akka qabdan abdiin qaba. Egaa obboloota koo jaalatamoo arra barumsa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barumsi kunis waa'ee appilikeeshiniiti. Appilikeeshiniidhaan akkamittiin akka liivii dabarsuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota dabarsuu barbaannu sana jechuudha. Duraan dursinee gaalaarii keenya keessatti erga viidiyoo hojjennee jechuudha. Wanta gaalaarii keenya keessa jiru viidiyoo faarfannaas haa ta'uu, muuziqaa garagaraas haa ta'u, wantoota barbaadan bifa viidiyootiin kan hojjetame sana osoo bifa salphaa ta'een sagaleen isaa amma barbaade yoo dheerate iyyuu kallattii ittiin dabarfachuu dandeessan isinittan agarsiisa. Kanaaf turtiin keessan ana Obse Kiyyaa wajjin haa ta'u. Egaa hunda duraan dursee warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan chaanaalii Obse Kiyyaa sabskiraayib gootanii maatii akka taatan asumarraan sinan affeera. Egaa gaafa sabskiraayib gootanii mallattoo alarmii tuquunni sina. Egaa obboloota koo YouTube chaanaaliin koosa kanadha jechuudha. Azala seentanii wantoota baay'ee argachuu dandeessu. Barumsa appilikeeshinii akkasumas barumsa garagaraa azalatti anan gadhiisee jiru viidiyoo baay'eetu jira. Kanaaf azala seentanii irraa barumsa akka argattan asumarraan sin affeerra. Kanaaf Obse Kiyyaa sabskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatina. Kanaaf gabaabumatti amma gara pilaastoorii keessa galee appilikeeshinii tokko buufanna. Isa booddee immoo keessa appilikeeshinii sana maal akka fakkaatu wal wajjin ilaalla. Kanaaf turtiin keessan ammallee ana faana haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Pilaastoorii keessa gallaa jechuudha. Okay, pilaastoorii keessa gallee irratti barreessina jechuudha. Iddoo kanatti maqaa isaa irratti barreessina jechuudha. Appilikeeshinichi kunuunsa kanadha jechuudha. Kanaaf instaayil goona jechuudha. Abdeet goona. Ani nan buufadha jechuudha appilikeeshinii kana. Amma buutti in eegganna. Daqiiqaa xiqqoo ishii nu fudhata. Obsumaan eegganna jechuudha amma inni nu buutti.
Tole appilikeeshiniin buufannee kunoo isa kanadha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Kanaaf amma keessa galee akkam akka jiru isinitti agarsiisa. Turtiin keessan ana faana haa ta'u. Tole keessi appilikeeshinii keenya nu banamee kunoo bifa kana fakkaata. Kanaaf nuti amma Google irratti okay jennaan jechuudha. Google irratti gadi xuqna jechuudha. Gaafa Google irratti gadi xuqne emailii keenya isa Google irraa nu sanarratti okay jennaan jechuudha. Gaafa Google gadi xuqne emailii filadhu siin jedha jechuudha. Kanaaf Google irratti gadi xuqnu. Okay jennani eeyyamani nu gaafatu allow jennani eeyyamani nu gaafatu kenninaaf jechuudha. Okay.